ci dabar sebentar, terlantar. ድምፁ ቆይ ካሜራ ተራቀም ቆይ ጋውን ኢማዝረስ ላማ ቶኮ ላማ ቻይ Abate. Wow. Rubiya baga kumari bagalte. Rubu. Kali berkakak mah. Aja rapat dulu. Liuka senang aja kan. Oh karena Akan ada kajian. Camber be gua kamera. Siti tole. Dubuye siti tole. Kenan kenama ko. Tara kakak ya, batara kakak mampus. Mata. Mata sana deh. Koi. Ande. Kebrin adufu. Wasa. Itu berapa? Nida nabi zikarar. Asli. TikTok ibrala link ka Fatih Jalal. TikTok barresiyo. Gifty. Koi kangen. Koi jadi sama dola bu Fatih. Fatih barkan mau di sana. Soalnya mau di sana Fatih berbeda. Soalnya mau di sana Fatih berbeda. Fatih lah toko barin. Selfie dia. Jualnya mau di sana udah ada. Ilu, semua orang jalan tarile. Ketijar jarum Ethiopia punya cuma frakan. Harga gas Nuri. Kana paham. Harga gas. Apaan boleh? Enak ya? Abdi. Juga بسرعة سريع. Abdio. Kenapa?
Bar namni baay'ee jira bar nama kaameraa keessa galaan jire malee. Kaameraan inni lubbuu bara qabe guyyaan gagaa lubbuu Kaameraa keessa galaan jira malee nama VIP jira. Ini lubbuu bara qabe rakkoo qabu. Nama baay'ee jira nama 20 gaa nama mul'achuun barbaanne kun hundi warra kaameraa deessu. Horii mana. Bakka guyyaan gaa lubbuu yeetiin ullee nama biraa laaluun barbaannu lubbuu yee malee sin jeera. Samidaan maa gursu. مين يوقف على اليمين؟ Fakkaataa ittiin gaan akka dhuunfaa kiyyaatitti biyya namaa deemtee ammallee cinqii biraa keessa seenurra osoo biyyumatti ilaalte naannawuma itti tole ilaaltee amma kun Finfinneen kunillee maashaallah ka Oromoo ta'e naannawa furii kanatti illee shaayima buna illee yookiin immoo naannawuma magaalaa itti dhalatetti bakkuma dandeettii qabdutti Dirreedawaattis haa ta'u Adaamattis haa ta'u Finfinnee osoo yoo danda'ame dalagaa daldala dhuunfaa wayii banattee natti tola. So namoonni kana godhuu fi barbaadan immootu isillee akkaawuntii isiin beektanii Arafaataa jira. Warri kuwwan illee immootu yaa abdii cululleetii fi mucaan abbaan qabeenyaa kaafame abbaan qabeenyaa keessi qullaa kunillee bira jiranii moor karaa kanaan fatiin jira qunnamtanii ijoollee isitti dhiyaatuun dalagaa wayii osoo uumne fi natti tola moor natti tola. Jajjabeessuma barbaada amma isitti xiqqashuma jajjabeessuu barbaada. Namoonni baay'ee waan beekaniif jechuudha yoo wama dalagama xiqqaa tokko yoo banattee fakkeenyaaf osoo amma kun wadhi balama sadii takka qabaattee jimaa ama obboleettii isii jimaa naggaaddi obboleettii isiiti wajji waan fidattu argattee namni baay'ee waan isii beekuuf durriyyeen isii malee bakka biraa gadi dhaabatu nagayaan jiraatti jechuudha. Isin galee miti amma maaliif namuu waan beeku dalaga amma obboleettiin isii yoo dogoggoruu baadhe jimaa naggaaddi jedhan. Kuma dhibba lama sadii takka osoo waliin darbinee fi obboleettiin fiddee fi madaba wayii isii biratti yoo itti namni hundi waan beekuuf dhaqeetiin namni irraa hin bitataa jechuudha. Of jijjiiruu dandeetti. Daldala jimaa keessa seenuu dandeetti jechuudha. Akkasuma guddataa deemti isinii galee. Kanaaf akkuma Umar kana abbaan rabbi isinii laaffise fayyaa qabdii nullee obboleewwan isii bira jirra. Abbaan rabbiin isinii laaffise karaa isii inboksiidhaan karaa mootuu abdiitiin karaa mootuu mucaa isii bira jiru kanaan karaa hafatiitiin argachuu dandeettanii waan dandeettaniin bira dhaabbadha gadi dhaaba obboleettii teessanii hundaa biyya namaa deemtee ammallee karaa lammataa mana madaamii keessatti gubachuurra osoo gadhaabni mucattiin tun biyya ofii irratti osoo dalagaa dhuunfaa wayii qabaattee of dandeettee jireenya ofii oofattee natti tolaan biyya ormaa intamanyi ofii karoorri amma ijoolleen jettuu fiizaa barbaannee fi ittiin mana madaamii deemtee dalagattuudha jedhaa jiranii. Ani immoo jireenya biyya mana madaamii kana hin hawwu jireenyi mana madaamii gubata halkan dhaabattee guyyaa dhaabattee yookiin man isiin jirtu mana nyaanni hin jirre tayaa mana mootuu madaamii sukkaara qabdu ta'a dalagatanii nama dhooggachuuf ajjira kana wal qabsiisee moor osoo waan dandeettanii mucattii tana bira dhaabbatee namuu jechuun hooma danda'uun bira dhaabbatanii mucattii tun dalagaa dhuunfaa wayii banattee shamarran biraatillee fakkeenya ta'uu dandeetti. Biyyattillee dalagatanii of jijjiiruun akka danda'amu agarsiisuu dandeetti. Hundi keenya osoo bira dhaabannee bakka ho'iitti hin geenne wanni ijoolleen qacaleen babbareenni abbaa waan qabuutti gurguratee biyya namaatitti lubbuu dhabuuf hin jiru akka hin jirre. Biyya namaatti harka duwwaa galanii biyya ofii keessatti dalagatanii akka bakka gaarii gahuu danda'an silaa ijoolletti agarsiifte hamma tokko lubbuu shamarran keenya mana madaamitti bayanii oolchuuf fakkeenya nuu ta'a yaaduma jedhu kaasuu barbaadetti hundi keessa waan dandeettaniin bira dhaabbadha. Lubbuu yaati mootu namoota kana hunda keessaa namni galsi dhaabuu barbaadu baay'een hin dhabamu waan ta'eef inboksii karaa keessatti kara olii jira kafooloo walitti qabne achiifaa barbaadeeshi amma eega biyya galtee abdii haa dubbisanii asli abdii haa dubbisanii hundi namoonni bira dhaabbachuu barbaadan abdii abdii dubbisa namoonni lubbuu bira dhaabbachuu barbaadan makamiinu culullee dubbisa
Akkaawuntii maqaa isiitiinis qababbanate baay'ee jira already. Abdii dubbisa abdii tulullee hin beektanii. Gargaarsa waa'ee gargaarsaa irratti nima daddalaga. Isa dubbisaa hundi keessan namni isii waa help gochuu barbaada. Kuma ni baramaa sadii takka Itoophiyaa argannaan yookiin doolaaruma 2,000 3,000 argannaan dalagattee jiraachuu dandeetti. Singiliidha, ilmoon qabdu, maal qabdu, lubbuufi takkittiidha. Waan feete dalagattee jiraachuu dandeetti. Kanaaf namoonni isii bira dhaabbachuu barbaadan abdii culullee aartii dubbisaa karaa feesbuukiitiin. Ishii galatooma ulfaadha. Urgaa yaada qaba jedhaa turte yaada qabdaa dubbadhu. Urgaa bilisummaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, doctor. Waalaikum assalaam. Abo baay'ee gammanne surprise miti yoo qofaa min hunda goote Oromoo hunda goote for example taatelaa lamaaf fakkeenya gahaa taate ati dhugumat doktorummaa biraasi dabalee jira boo gara keenyaan. Wallahi sitti xiqqaate doktorummaan takka sitti xiqqaate injiinara bira sii keenya itti sii dabala aangoo biraa. Kanaaf akkasii Oromoo waan gaarii daleeddanii fakkeenya guddaadha kuni asii waan dalagee namayyuu akkaawuntii abdii jirullee an akkaawuntii isaa fooloo walirraa qabna namni gargaara waan dandeenyu obboleetti hin utubna lammaffaa akka biyya namaan deemne jecheeteette guddaan kana lammaffaa biyya fiitti akaawwii gurgurattee haa jiraattu barandaa biyya abbaasii keessatti wanni bareedaan kana jechuudha. Kanaaf namni shamarran saatanii dhiiraas saatanii namni dandeessan akkaawuntii isii abdiirraa fudhannee achitti darbinee qubsiisuu danda'u qabna. Galatooma fakkeenya bareedaa asliin dalagee namuu nama gargaaru ta'uu qabna. Yeroo hunda gargaara odoon ta'in nama gargaaru ta'uu qabna. Xiqqoo qabnurraa baay'ee isinirraa gammadee ulfaadhaadhaa warri waloloodhaan kaka'uu muuziqaadhaan deeggartan wallaahi mooraalee hedduu namatti kennitan. Dhiifama asii wanta akkasitti muufi asli dhiifama hunda keessanii himaa aslii qofatti miti. Already mucayyoo tana carraa kanallee hin argannu amma deebinee hagana walitti baay'annellee yeroollee hin qabnu hundi kenna yookaan waliin baraatuuf hin argannu waan ta'eef amma gargaarsa mucayyoo kana gara lamatti